Nagaan koo bakka jirtanitti sinaa qaqqabu. Akkam jirtu? Uummanni Oromoo biyya dhiyoo fagoo jirtan hundumti keessan nagaan koo sinaa qaqqabu jechaa akkuma yeroo darbe keessatti waa'ee reedottaatiif waadaa isinii galee har'a immoo qabadhee dhiyaadheera. Reedottaan transfer case jedhama maqaa afaan Ingiliffaatiin. Reedottaan kun egaa kaambiyootti yookiin immoo giirboksiitti aaneetu kan inni argamu. Irra deddeebi'ee isinitti kanan himu motoratu humna maddisiisa isiniin jedheen jira konkolaataa keessatti. Injiinii yookiin motorri humna maddisiise sana immoo gommaa bira akka qaqqabuuf giirboksii yookiin immoo maarshii jennee sanutti fayyadamnu sana fayyadameetu jechuudha kan inni dabarsu. Haa ta'u malee yeroo darbe keessatti humni motora irraa maddu yookiin gommaa fuulduraa lamaan irra qaqqaba yookaan immoo gommaa duubaa lamaan irra kan biraa immoo gommaa arfanuurra immoo carraan inni ittiin qaqqabu jira jennee haasofnee turre jechuudha. Kanaaf gommaa keenya arfanirra akka humni motora irraa maddu akka qaqqabuuf maal fayyadamna? Reedottaa fayyadamna jechuudha. Reedottaan egaa kaambiyootti aanee kan jiru ta'ee gommaan konkolaataa hundi akka humna argatu kan taasisudha jechuudha. Gahee olaanaa qaba jechuudha. Anniisaa kaambiyoo irraa dhufee ariitii hir'isuudhaaf humna dabaluun konkolaataa dhoqqee yookiin tabba garaa yookiin gaara akkasumas daandii mijaa'aa hin taane irraa konkolaachisuuf kan fayyadudha jechuudha. Argitanii konkolaataan manaa ishiin xixiqqoo yoo fudhattan ilaaltan amma lafa koratarra deemtu dandeessee maaliifi gommaa arfanirra humni hin qaqqabu jechuudha. Yookiin gommaa fuuldurarraa qaqqaba yookiin gommaa duubaarra qaqqaba. Kana waan ta'eef kobilistoonii irratti gaafa baatan lafa mijanneerra lafa dhoqqeerra gaafa deemtan keessaa bahuu hin dandeessan jechuudha. Kanaaf maal gochuu qabna? Reedottaa fayyadamna jechuudha. Konkolaataa warra kanarratti reedottaa fayyadamna jechuu osoo hin taane konkolaatonni reedottaa akka qabaatanitti hojjetaman jiru jechuudha. Kanaaf kana fudhattanii yoo ilaaltan amma konkolaataan reedottaa hin qabne lafa dhoqqee akkasiirra darbuu hin danda'u jechuudha. Garuu konkolaatonni reedottaa fayyadaman lafa dhoqqee lafa bishaanii akkasiirra akka fedhanitti darbuu danda'u jechuudha. Humna qaba konkolaataan isaanii. Humna guddaas saffisas humnas waan qabuuf irra darbuu ni danda'a jechuudha. Kana kan godhu reedottaadha jechuudha. Kanaaf reedottaan qaamni isaa kana fakkaata. Keessi isaa qaamni isaa kana fakkaata. Kun egaa kaambiyootti argamee qaama jirudha. Reedottaa jennaani. Reedottaan kun egaa keessi isaa giirota garaagaraa irraa kan hojjetame ta'ee humna motorarraa dhufee kaambiyoo seene kaambiyoo keessa darbee bahee dhufe saffisa isaa hir'isuudhaan humna dabalee akka gommaan keenya lafa qabatu kan nuuf taasisudha jechuudha. Kanaaf reedottaan yookiin transfer case'n dhoqqee akkasii keessa tabba bahuudhaaf dhoqqee akkasii irra darbuudhaaf baay'ee kan nu dandeessisudha jechuudha. Kanaaf yoo dandeessan konkolaataa reedottaa qabu bitadhaa jechuun ergaan ani isiniif qabu kanadha. Lafa magaalaa qofa deemtu yoo ta'e immoo lafuma asfaaltii irra deemtu yoo ta'e immoo konkolaataan keessan front wheelii kan fayyadamu yoo ta'es akkasuma rakkoon qabu. Rear wheeliinis rakkoon qabu jechuudha. Kanaaf baadiyyaa kan deemtan yoo taatan lafa dhoqqeerra kan marmaartan yoo taatan lafa ol ka'aaf gadi bu'aarra kan deddeebitan yoo ta'e konkolaataan keessan konkolaataa reedottaa qabudha taanaan yaaddoo tokko malee darbuu dandeessu jechuudha. Itti dabalee reedottaan akka giiriitti gubbaansaa yoo ilaaltanii akka maarshii mataasaa danda'e qaba. Maarshii mataasaa danda'e qaba jechuudha. Asitti akkuma argaa jirtan kana kun amma maarshii reedottaati. Reedottaan maarshiitti aaneetu jira. Maarshii fi reedottaan tokko miti. Garagaradha jechuudha. Akkuma maarshiin keenya ulee maarshiitiin maarshii keenya jijjiirru reedottaanis immoo ulee maarshii mataasaa danda'e qaba jechuudha. Wal bukkee jiraachuu danda'u yookiin wal duraa duuba jiru jechuudha. Kanaaf ulee reedottaa kanarra lakkoofsi jira. Lakkoofsonni yookiin mallattooleen jiran kun lakkoofsa 4 fi H yookiin H isa jennuudha.
4L yookiin immoo 4 lakkoofsa afurii fi kaapitaalii L yookiin L guddaa lamaa fi H jedhaniitu fi inni dhumaa immoo N jedhanii jiru jechuudha. 4H, 4L, 2H fi N jedhanii mallattoo kanatu ulee reedottaarra jira jechuudha. Ulee reedottaarra jira jechuudha. Isaan kun ergaa isaanii qabu. Yeroo darbee maarshii manuaalii fi automaatikaalii fayyadamnu irratti isinitti haasa'een ture. Viidiyoo sarchi godhaa viidiyoo kan koo as jala seentanii olaaltan barnoota baay'ee argattu. Kan manuaalii sana keessatti gaa maarshiin keenya lakkoofsa 1, lakkoofsa 2, lakkoofsa 3, 4, 5, 6 fi arri jedhee akka jiru laallee turre jechuudha. As keessatti reedottaa keessatti garuu mallattoo adda ta'etu jira jechuudha. 4H, 4L, 2H fi N jedheetu jira jechuudha. Isaan kun tokkoon isaanii ergaa mataa isaanii qabu jechuudha. Ergaa mataa isaanii qabu jechuudha. Kanaaf mataa ulee reedottaa keessan irratti bakka kanatti mallattoolee kana ni argitu jechuudha. Kanaaf 2H maal argisiisaa? 4L immoo maalidha jettanii na gaafachuu dandeessu. Jalqaba reedottaa keenya bannee 2H irra yoo goone akkuma maarshiitti jijjiirama isiniin jedheera. 2H irra kallattii 2H jirutti yoo qabne daandii dheeraa fi daandii wal qixxaataa irra yeroo deemudha jechuudha. Daandii dheeraa fi daandii wal qixxaataa irra yeroo deemnu 2H irra kaawwanna jechuudha. Kuni humni isaas baay'ee guddaa miti, saffisni isaas baay'ee olaanaa miti, giddu galeessadha jechuudha. Kanaaf 2H fayyadamna. Garuu konkolaataan keenya maal qaba? Humna qaba jechuudha. Humna qaba jechuudha. 4L irra yoo keenye immoo 4L irra yoo keenye immoo yeroo maal barbaannudha? Humna guddaa fi ariitii xiqqaa yeroo barbaannudha jechuudha. Humna guddaa fi ariitii xiqqaa yoo barbaannu fakkeenyaaf dhuqqeedhaan qabamne irra yoo ta'e, gommaan keenya qabame yoo ta'e maal goona? 4L irra goona jechuudha. Konkolaataan keenya akka inni humna argatu, akka inni lafa qabatee irra darbuuf saffisa xiqqaadhaan akka inni yookiin boolla ta'uu danda'a yookiin wanti garaagaraa jiraachuu danda'a. Saffisa xiqqeessinee humnatti goonee akka ceenu gaafa barbaannu 4L irra kaawwannaa jechuudha. 4L irra kaawwannaa jechuudha. Humna guddaa fi saffisa guddaa yookiin ariitii guddaa barbaanna yoo ta'e immoo maal goona? 4H irra keenya jechuudha. 4H irra keewwanna jechuudha. Kanaaf akkuma maarshiitti jijjiirama isiniin jedheera 4H irra gaafa keenya humna guddaa fi saffisa guddaadhaan konkolaataan keenya bakka jirru sana keessaa bahaa jechuudha. Kanaaf inni dhumaan N irra yoo keenye, N irra yoo keenye, kaapitaal N kanarra yoo keenye, naarra yoo keenye, maarshiin yoo galeeyyuu anniisaan motoraa gara miila kamiyyuu hin darbu jechuudha. Kuni yeroo reedottaan keenya maal ta'uudha? Humnaan arganne yeroo hidhamedha jechuudha. Argitaniitu yoo ta'e reedottaadhaan konkolaataan keessan akka hin deemne gochuun ni danda'ama. Kun immoo yeroo noormaalii irra keenyedha jechuudha. N irra yoo keenyedha jechuudha. Argitanii maarshii jijjiirtanis maal gootanis reedottaa jijjiirtanis konkolaataan keessan yeroo inni deemuu didu N irra kaa'ameera jechuudha. Reedottaan keessan N irra kaa'ameera, hidhameera jechuudha. Kanadha. Haa ta'u malee maarshii keessan jijjiiruudhaaf, maarshii reedottaa jijjiiruudhaaf yeroo kamiyyuu konkolaataa dhaabuu qabdu jechuudha. Konkolaataa keessan erga dhaabdanii booda maal gochuu qabdu? Reedottaa keessan 2H irra yookiin 4L irra yookiin 4H irra keewwattanii kaataniitti konkolaataa keessan kaastanii maarshii keessaniin deemtu, jijjiirachaa deemtu jechuudha. Kana fakkaataa reedottaan asirraa ilaaluu dandeenya. 4Wheel irratti 4Wheel car driving yeroo darbe isinitti argisiiseen ture. Amma kun maalidha? Reedottaa keenyadha jechuudha. Reedottaan keenya ishee kanadha. Reedottaan keenya motorri keenya jira. Motorri irraa humni maddee dhufe kaambiyoo keessa darbaa, kaambiyoo keessa darbee dhufe reedottaa seenaa. Reedottaan kun gommaa duubaattis kallattii kanaan ergaa, gommaa fuulduraattis immoo kallattii kanaan ergee akka lachuurra qaqqabu taasisaa jechuudha. Akka lachuurra qaqqabu taasisaa jechuudha. Kana fakkaata barnoonni keenya irraati. Waan guddaa barattan jedhee yaada. Waan na hordoftaniif guddaa galatoomaa. Viidiyoo koo like, subscribe, share godhaa. Waliin dhaabadhaa. Wajjiniin ta'a. Barumsa gaarii isiniif haa ta'u. Carraa konkolaataa gaarii isiniif haa ta'u. Guyyaa gaarii, yeroo gaarii.